Teessoo ta'etti sadi haatitti fincaa mooree hayi afuuruma nan dhagee godhe sana geessa galteessi riyaala kuma 41 deemi of ajjeesi riyaala kuma 41 nyaattee dhufte natti himini of ajjeesi deemi warra gastiidhaanii turkiinii haa'umsa richeen tesila si harkise maali baate ree tesila si galchee لا جرى ريالكم أفرتمي تكبر أني أمانة أبيه كان مبركة إمالي وينما كنيو كان ناكني ناني متي لقيسي لا إذا ما لو فنيسي تبقى وفنيسي مالي والله لازم أنا يو مرتي وانو هدي مرتي سودا بانجرا والله وبالله Kulichan tutara kasamiti nano kesini kulichan tutara kasamiti. Qosa arta. Namicha nyaachisin siin jedhe malee qoosan siin hin jenne namicha nyaachiftu siin jechuun isa kuma bitamii tokko sana. Nama ammaatti as jiru miti beeki. Waan jiru isaan bira nama sheeka jedhe. Biyya galee jira kanamni abbaan sun. Eessa jira? Amma biyya galee jira garuu duraan as turan nama guddaadha beeki nama sheeka illee. Eenyu isaan? Maqaan isaanii as biyya kana keessatti awwaalaa dabarsuudhaan beekamu tokkoffaa nama guddaa nama bakka nama akkas jedhee sitti himulleen ulfaatudha. Abbaa Suudees jedhamu. Lakkoofsa isaanii illee siif hin kennaa. Waan cufallee Abbaa Suudees jedhamu maqaan intina isaanii immoo Aloo Hassan jedhamu. Qaxar keessa jiraataa turanii awwaalaa guddaa. Nagaamu dhagaan jirtanoo Abbaa Suudees jedhamu. Kan namni cufti ittiin beeku Abbaa Suudeesiiti. Garuu maqaan intina isaan awwaalaa isaanii kan dabarsan immoo. Injirta baratiin dhagaamta. Ani sitti dhagaamu. Ankoo dhagaan jirtanoo kankoo. Kan keenu dhagaa jirta kuma dhagaan jiru garuu. Quraana qaraarti. Isin quraana qaraarti. Video bani. La. Video bani. Quraana qaraarti maqaan eenyu netti biirratti quraana irra jirti. Maqaan Abbaa Suudees jedhama. Abbaa Suudees jedhama. Abbaa Suudees jedhama. Video bani. Wallahi wabillah. Aboo sagalee koo dhagaan jiru uummanni. Obboleessa Abbaa Suudees miti video bani ati siin jedhu waa'ee Abbaa Suudees miti. Sagaleen hin jira bar. Video bani jedhe maal jedhu wallahi wabillahi. Onneen kan ko overii na rukutte kaatu. Innaa siin nama guddaa wayitii biyya gale jettu onneen kan ko riyaala itti sayyoo jechuudha. Onneen kan ko wallahi laasa qaba miti riyaan. Riyaala hon. Keessa suuraalee si erguun danda'a beekidha. Wanni eega siin Abbaa Suudees jettee xiqqoo haara galfadde malee. Qoyeme. Dhugaan siin jedha haara. Nyaatti bayi bakka qoy. Haasa'e mita. Obboleetti kiyya haasa'e mita jalli sina jala. Bira jiraachuu godhatti fi. Jirta. Inni maana jala itti nama haasa'u. Inni jedhina nama haasa'u na jiran dubbatin. Gallakkisi qaabatti ni battu. Okay. Gara yaadaattan deebi'a. Yoo ta'e silaan galfiirra jiraate naa galchaa gaa'e sirgatee naa galchi naanna jalaa ba'e. Wallaahi wabillahi mucaa'uun akka nama du'etti na qabbaneessite. Nama biyya galee nama guddaa wayitee itti gaan fira tokko nan qaba waan ta'eefi riyaala itti sayyuu yaa rabbi fira koo waa jirti jedhee akka waan mana namaa keessa jiru. Akka waan mana namaa keessa jiru tonni na qabbanaa. Wallaahi wabillahi du'ee wallaahi billahi. Ilman du'e jechuudha. Torba na rukutti onneen. La ilaha illallah. Na lillahi. Ijoo warri waan dhaqara waa nyaate akkamitti jirtu gaa'is. Warri waan dhaqara waa nyaate yoo qangeessa waa maamlu akkamitti jirtu. Jiruun harkaa gattee bara ammas hin maqaa himtutti. Inni maqaa waami jedhu inni amma maqaa waami jedhu inni hin qabee bareedu man baqaa duuba.
Alhamdulillah. Ini ani baani nama jedhu kana memorii tarii maal abbaa keessanii gootu obbi dhokkuutan maal immoo diitara baattanii teessu maal immoo diitara baattanii teessu obbi dhokkin goon modii tarii maal godhe nama na tuqu kamiyyuu bilooka nama waa biraa nama na tunnaan bilookiin kuchisiisa bilookiin na tunnaan maal mana koo jalatti dhufe na tuqa kuchisiisi bilookiin modii tarii maal abbaa keessanii baadhattee teessa hundi keetu. Narromme wallahi billahi narromme la ilaha illallah warabbal kaaba narromme inni maqaa jira waa maa'ul sun akkamitti jiraatu akka waan namni bira waa maa jiru wayti bar la ilaha illallah asmuladhu biyya kam jirta? Ani qaxariin jira qaxar. Namni akkasumattuu yoo fakkeenyaaf warri waraabaa jiran waraabanii biraan ga'uyyuu nafu isaanuu namni isaan beeku nama hedduu jira as keessa beeki isaan nama gamtaa irratti illee waan cufattullee nama dura tahaadha. Nama guddaa illee kara hedduu. Habibti. Sabr. Waan asi gaafuma dhabus. Akka viidiyoon bira gahu bilbilli koo rabu waan ta'eef viidiyoo torbee mitii osoo hin taane bilbilli koo amma rabu. Viidiyoo mataruudhaan bira gahu amma bilbilli koo mataan rabu amma dara kee. Birrii walitti biratti qabattee birrii meeqa si dhowwate? Na dhowwanne beeki amma ani duraan biratti walitti hin qabadhan ture. Lakkaa isaan guyyaa tokko akka carraa nama guddaadha beeki qabamaniitu galanii amma waggaa ga'anii waggaan isaanii ji'a 3 ji'a 5ffaa keessa galanii jechuudha. Gifti tasagabbaa ooman si gaafuna deebisi nama guddummaa dhiisamma bakka waa'ee nama guddaa isaan nama sheekaa nama cimaadhaa nama itti dhufina shiggir eega si nyaate nama guddaa si nyaate jennaan na nyaanne jette maalti godhere sin kaane sin dhawwanne maalti godhere ishee eega si nyaanne maalti godhere. Wanni tuyuun harkatti maanii baankii irraa baafatanii jedhanii bar sii deebisanaan jedhu garuu naaf hin deebisan har'a waggaa ga'anii eegee dadhabee kalas amma baasee bilbila hin kaasanuu naafillee hin deebisanuu bilbilee fi dadhabee yeroo duraa sana ilma isaanii tokkotu kajaarmaan jiru wayiin na dubbisa ture. Innis bilbila namni tokko bilbila na jalaa hin Eessa namichi? Baale isaanii. An bilbila isaanii cufayyuun hin qaba beekee oteenya kanaadha mana isaaniillee ka ilmaan isaanii kan nama lamaan hin qaba. Atees. Jimmaani. Atees. Jimmaa. Hello. Birrii koo 100 fiddamoo sin maxxansa? Birrii 100? Eessa namni si jinaa kenne sana fiddamoo suuraa kee maxxansa? Ammu baariki lama taatanii rachuu fi dhibbanitti suuraa kee maxxansa amma birrii koo naa fidi kottu gastiirra laayi birra kottuutti birrii koo naa fidi wallahi suuraa kee maxxansa. Mubaariki obboleessoo an birrii 100 naa kenname naa fide obboleessoo rachuu fi ijoo sayyuu mubaariki waliin hattoota fidi birrii kottu amma laayi birra fidi birrii. Birrii koo 100 fudhatee na dhowwate namatitti naa kenna wallahi.
amma waan si gaafu qofa kallattiin naa deebifta. Inni nama guddaanaan hin jedhin. Sheekaanaan hin jedhin. Ati Jimmaa isaan baale ilaa seera waan mormu tokkoon argate as keessatti. Shawaas ta'e Wallagga, Arsiis ta'e Harargee, Jimmas ta'e Iluu, Walloos ta'e Karrayyuu, Gujiis ta'e Boorana nama morma waan akka kana. Biraanuu shawaadha miti. Ijoolleen shawaa namni biraanuu beeku biraanumatti kennuu qaba malee rakkee nama Jimmaatti kennuu qaba. Fakkeenyaaf egaa shawuu attan beekaas. Maaliif akka biraanuu booda ajjeesuun haalli namaa mijatuufan? Oo biraanuu birrii isaa nyaate nama ajjeesu biraanuu ajjeesuu dandeessa ta'e dhugaanuma sitti hima. Biraanuu nama ajjeesuu danda'u ta'uu qabdan. Siiras dhugaatitti nama biraa fakkeenyaan fudhannu isuma nu biraa fudhanna malee. Ijoolleen shawaa ollaa biraanuu taatan birrii biraanumatti kennachuu qabdu dhugaa dhagaasimu birrii jallaa. Maaliif yoonni isin dhowwatte ajjeeftu yookaan maatii gubdu manatti hiitanii? Manatti hiitanii yookaan kibirati maatiitti lokkostu jechuudha. Isinii galee biraanuu isin nyaate miti fakkeenya isuma na biraan fudhe malee. Isuma na biraan fudhe malee nyaate jechuu koobatti. Inni nuun beekaati wallaalaa miti. Namni shawaa ta'ee akka inni dhaqee arsiitti kennuun barbaadu. Tokkummaan Oromoo jiraatu rakkoon qabu. Garuu maallaqa kee nama irraa booda ollaa keeti akkatti gubdu, halkan gubdu, guyyaa mana gubdu, halkan mana gubdu sii mijatu beekta mitiire nama ollaa kee. Akka inni bahu akka inni itti galu beekta kaa ollaa kee. Fakkeenyaaf anammaa arsii dhaqee akka inni itti galuuf akka inni itti bahu hordofu waggaa na barbaada. Achi keessatti jiraachuu waggaa achi keessa jiraachuu na barbaada. Namni dabarsee na kenna oonan naqillee jechuudha. Waan ani icciitee achi keessaa hin beekneef. Icciitee jechuun icciitii nama sanaa. Osoo garuu Jimmaan ollaa koo ta'ee guyyaan ni galu hin beekan. Guyyaan ni mana sanatti galu hin beeka. Maggaaggaan irraa fixa jechuudha. Miila tokko eenyu kanaan irraa mura gajaraa inni irraa mura miila tokko bakka wanta biraa dhiisee gajara beektu miti qaxxa irraa godhan. Miliyoona 17 baasisiisa jechuudha. Halkan inni irraa mure bakka irgan achi siqeen iyya birmadha jechuudha. Yeeta abbaatu biyya keenya keessa sila kaawwal godhatee simiti sila Itoophiyaan jiramu akka fedhatti capparee sitti himan. Maaltu na hidhama? Wallahi billahi capparee sitti himan Itoophiyaa keessa hin jiramu. Gaafa Itoophiyaa galan nun dubbadhu. Dhugaa isinitti himne jechuudha. Kanaaf Kuufa guddinaa haadha gabaabaafte gabaan tole jettee haadha gabaabaafte moo maal jedhan kan kee kun? Jimmaan ajjeefamuu danda'u itti fakkeenyaaf waan Jimmaa wayitutu kennatte obboleessi kee wayi mana gubuun rakkatu booddee binzeema manatti rafarrafuu wayi obboleessa qabaattee rakkatu badaa. Innaan biyya gale fa'aa lafani raqutti shugguxii tokko bitatee raqee bira teenyaan achumaan kenna birriisan. Biruma ta'a rukutuu dhiise. Utuun Jimma ta'ee shugguxuma bitatee hidhatee raqee olitti gala utuu salaamatan jedhin. Inni arrabsus olitti galee raqee shugguxitti harkatti qabatee bira ta'a daqiiquma 30 wayi. Birri ittiin kennitu booshee akkam gootaa. Namuma keessatti maatuma keessatti olitti gala raqee. Shugguxii tokko afaanuma dabarfatee oo dubbiin dhukaasa eegala oo dubbiin ammaattes. Lama keessaa tokko waan ta'eef. Wallahi billahi qalbeeffadhaadhaan. Anutu namni birrii kun dhoowwate wallahi qal'atti nama tokkotti himadhu shugguxii koo bitadheen gala. Infannullee lafanni jiruun takattale. Jireenya koo nan dhiisa jireenya fuuldura ashokkaan cufachuman. Onni naa kenne siniin kennini homaan wallahi billahi. Jireenya koo juma hin zaggaa jechuudha. Nama sana fakkeenya godha akka namni irraa barattu hin godha. Shugguxii bitatta rakkoon qabu. Eeyyama mootummaarraa baafatta. Mootummaarraa dhossa kontorbaanni hin bitattu. Hattuudha laanni kijibdu naan jedhu kun ajjeesu dhuftu argadi. Wallahi billahi itti naqu jechuudha. Hattuudha inni sobdu naan jedhu kun kijibdu hattuu salaattu jechuudha kun. Kimbil gochuudha kan amma jechuudha. Gara yaadaatti deebina jechuudha. Okay. Maaliifan hin deeggaru jedhe beektu ilaa gandummaa barbaadee miti. Abbaaleen akka inni Jimmatti kennatu hin barbaadu. Irraa fudhachuun si rakkisu waan ta'eef ijoolleen baalee akka jedhu kan ijoollee Jimmatti kennatan hin barbaadu. Gandummaadha ofii ta'u waan feetan jedha. Siifan malee ofii miti maaliif irraa fudhachuu akka dandeessutti kennatu jechuudha. Ijoolleen Arsii akka jedhu dhaqanii Wallaggaan Jimmaan eenyutti kennan hin barbaadu. Sababni isaa irraa fudhachuu booda rakkatu waan ta'eef dhimma biraatii miti. Jimmillee akka raqee Arsiitti kennuun hin barbaadu. Sababni isaa irraa fudhachuutti si rakkisu waan ta'eef leessu gaaddee gara intarviiwutti deebina hin gaa bakka kun gorsa gorsineerra. Isha amma maal eessa sheekitti gabaabsi waa darbadhu gaayyee. Tokkuma. Koi biraan waa darba. Maal si fakkaata asirratti waan ani illee jechuu dabalu. Amma ijoolleen janajjanteetu jedhaa jiru. Ani janajjanuudhaanii miti isaan nama awwaalaa dabarsuudha. Awwaalaa guddaa nama dabarsuudha. Dabalee immoo nama daalullee miti. Gaafan birrii kana bira kaachuu eegalu namoonni tokko hin beeku.